Yon dubbanne gaariidha because isin akka personality isin shanans ta nam shanta nam kudanta gargaaruu dandeessan bilziginaa miti abbaa fedhe gargaaruu dandeessan gil maqaa community tiin jettanii maqaa keenya hin balleessinaa galatooma me caalatin achisiini dabarsa galatoomii abdii Chala, what's up, bro? Long time, man. Akamiyo, corona dun facaase mi? Alhamdulillah, man. Walid Devine jirra. Akka gaarii sosso'anii waa hedduu dalagatanii. But ati gizee hunda wanni akkanaa numa dhufa. Zamana hunda keessatti namuutu wayii saammannaa, wayii nyaannaa, wayii harkannaa jee numa fiigasii galee. But nuti akkuma jennetti لافامي خبر بانو بلزغيا نوتي خبر بانو بيا بربانا مالي لافاميتي نوتي اماسي قسمتي نمامي خدي غرو سيغالي نوتي خدي غرو سرنا دي غرو قمنا سرنا دي غرني قمنا اقسمتي نوتي اماس نمامي خبر بانو امته بربان امته خينيا ادو جرا مغالات نخيس وانت بيتي سيغالي اتسا كنولو بيتوتي وان سياسه خيس يرو دي راجرتا akka beetutti jechu biyya irraa qabe Kenya irraa qabe sigale asitti waan hedduu waan adda addaatis waan kee jechu qaatitti qabsooytee fi ati irra dileedee hedduu jira mee waan takka please say something man ayee duraan dursee warri gartee waan kana irratti qooda fudhatanii waan kana lafaa kaastan hedduu galatoomaa maaliif akkuma beekamutti haalli siyaasaa biyya keessa deemaa jiru ammaan tana haala walxaxaa haala gartee yeroo hamtuu mana hidhaa keessaa nama baasanii ajjeesan keessa jirra jechuudha. Sirna dabre keessatti illee sirna tokko keessatti illee biyya takka keessatti illee nama to'annaa mootummaa seeraa jala oole mana hidhaatii baasanii ajjeesuu yakka. Kana sirna kana hin deeggarruu jee hawaasni biyya tanaa keessattuu Melbourne keessatti irra walii galee jira. Gareen hanqasa kammoo maqaa hawaasa kanaa tureessuudhaaf OBN irratti argamuudhaan hawaasa kana bakka bu'ee jaanii haasawanii jechuudha. Kun ammoo maatii isaaniillee akka bakka bu'uun isaan kun ni ibsa jechuudha. Maaliif maatiin isaaniitu sirna haqa awwaalu wajjin hin jiraatan akka wajjin hin jirrellee abdii qabna wajjinillee akka hin jirre quba qabna jechuudha maatiin isaaniitillee. Kanaafuu namoonni gartee akka dhuunfaatti sirna kana wajjin jiru sirna kana hin sobinaa jennaan. Maaliif sirna kana wanni cabsaa jiru ummata sobdoota gartee warra waan hin jirre ni jira jechuudha. Kanaaf nuti wanni asirratti jechuu barbaanne yoo waan takka itti amananii kan godhan taate qixuma isaaniitiin waan harkaa qaban saniin godhu malee hawaasa gartee fayyaaleeyyii humaa keessa hin jirre hawaasa gartee maatiin isaanii hidhaa keessa jiru hawaasa gartee jaarmeenni isaanii kan isaan deeggaran hogganni jaarmee isaanii keessa irraa hidhaa jiru kana maqaa xureessuun hin barbaachisu kuni sirna dhablummaadha jeetiin itti amanaa jechuudha. Kanaaf warri gartee as keessatti bilisiginnaa bakka buutan please hawaasa guutuu bakka buune akkan jenne warrootuma gartee bakka buutan sanii wajjin maqaa wal dhawaati dubbadhaa malee community Oromoo bakka bu'an hawaasa Oromootillee bakka bu'an akka fakkeenyaatti amma durattillee OBN irratti dubbannee turre sangaa bituudhaan warri gartee asitti mootummaa deeggaraa ture. Sangaa san namoota hanqa tokkootu wal baasee maallaqa isaaniitiin bite malee hawaasa guddaa bite jechuudha. Hawaasni kuni san balaaleffachuudhaaf akka jirutti buqqee Victoria keessaa irra beet ture Canberratti. Kanaaf warri maqaa gartee hawaasaatiin as keessatti daldalu filis hawaasa irraa dhaabbaa nuti akka nama siyaasaatti dubbanna. Akka nama siyaasaatti maaliif muuxannoo siyaasaatti illee qaban uummanni kun warra kalee jaarmee abaa'oo deeggaraa tureetiitu achi keessaa isa hoggoo ari'aman asitti bilisiginnaan nama dhabdee jaanii as keessaa gabana lallabanii jechuudha. Kanaaf warri akkanatti uummata burjaajeessuu keessattuu Austraaliyaa keessaa Victoria keessatti please uummata irraa dhaabbaa ammoo yoo irraa dhaabbachuu kan didan taate barbaachisaa taanaan listii isaanii gabbaasuudhaaf qophiidha jechuudha. Haruma galatoomi caalaa waan bareedaa dubbatte wanni jiru maali ni beektaa wanni takka wanni guddaan jiru uummanni bilisiginnaa kuni
suutuma suutatti eegalan gizee dura si galee immoo hawaasni Austraaliyaa kuni hawaasa jechuu obsa qabu hawaasa waan takka sabbaru si galee mee dhaabbadhaa wajji nyaannee mee dhaabbadhaa wajji dhuunee si galee mee suutaa haa jennu mee akkana haa jennu osoo jaanititti wanni kun guddachaa deemaatitti as dhufe beekte amma ani waan hedduurraa haasoo osoo hin ta'in pooyintii wanni haasoo barbaadu because waan takka gizee gabbaatee dubbattu dhuguma san dubbachuu fi fiilingii kee dubbachuu qofti osoo hin ta'in fiilingii ummata keetiitis bikka buutee waan hawaasa keessa deemaa jiru hunda bikka buuteetiti dubbatta anamma wanni dubbachuu barbaadu waanuma sadii wanni sadeen tokko maali warra asii ka'ee jechuu hawaasa biltsiginnaa hogganna jee warra asii deeme jechuu warri Austraaliyaa maarree jaanii OBN irra bahanii jechuu akka nama nu kana jechuu wakkalee takkatti akka waan nuti isaan ergannetti warra deemu ummanni kuni to be honest yoo laaltan nama kana dura waan inni haasa'u dura namuma kanaa ulaali dalagaasaa namni kun eenyu taarika isaa laale si galee khagarii kaachi keessa jiru warra jechuu asitti gizee jimaa qama'an akka waan siyaasaa Oromoo tan isaan uumanii akka waan Oromoof isaan sirra dalaganitti warra zarraaf jiru ture hundinuu si galee amata dheeraadhaaf nuuf fakkaateetuma wanta jechuu ture namni immoo dalagaan ilma namaa irra guddaa booddee isii beekama akkuma khaatimaatti namni dalagaan isaa booddeen isaa beekama ummanni kun ammaan tana khabiyya dhaqanii achi dhaabbatanii akka hawaasa Austraaliyaa wakkallee maarree jaan kuni ummanni kun duriis warra gaafa dur woboo ture jee deemu ture san boodaas gaddeebi'anii warra OPDO ta'ee deemu san booda gaddeebi'anii arraan tana biltsiginnaa san booda amma gaddeebi'anii titi yoo fedhammaa sin jaan woboo wakkallaa sin joof deeman uumama isaaniitti gizee hunda ummanni kuni warra gaggaluu babbare immoo taraa tana booda nuti waan dabree fi waan amma jiraa wali qabnee nuti taraa tana booda we're not gonna take any more to be honest ummanni kuni gizee wali qabamanii ta'an waan isaan haasawanii fi waan isaan jaanis takka takkatti qabeenuu fi kadhageenyuu jira si galee wallahi sinjaa namni waraana wobootii fi namni qeerroo fi namni akkasumatti illee Joohar jibbu yoo jiraate ummata biltsiginnaa ifin joo kana ummata biltsiginnaa ifin jeef yaamu ka afaan Oromoo dubbatu kanaatu ummata nafxanyaa daran ummata qabsoo Oromootiif dhaabbatu warri jibbu isaan jookii godhuudhaaf girrisaa sin jaan girrisaa jechuun waan girjee fiiguu miti immoo gaddeebitee gizee laaltu girrisaan akkasumatti illee afaan Oromootti kare birootti illee yuus godhuu dandeessa ka girgireessu obboleessa kiyya isaan girgireessa meelban ni girgireessina dhugaa isinimna walittis dhufuuf teenya taaziyaa fi aruuzaa fi jinnii fi jifilitti walit dhufna gizeessan you not gonna get any respect anymore magaalaa tana keessatti manguddoo teenya confidence irraa fuudhanii ummata moraalii dhawanii ummata meelban keessa jiru kana ummata Austraaliyaa keessa jiru akka hin dubbanne godhanii jalarraa if jaaranii ummanni khara deemuu fi khara dhiisu wallaalee ummanni konfistee jira ummata saniif dhaabbanna nuti ka afeesaa yoo barbaadan namni kun gizee irraa cal jettee ati dhaabbadhume gizeettu gabbihee katakkaa Oromoodhaaf dhaabbatee hin beene gizee hunda ka dhufu hunda isaan ergamuuf takkaffaa maa hin ergamuuf takkaffaa ergadhu harkana asii guyyaa takka qofti seentara asitti seentara keenya kana seentara Oromootti Islamic Centeritti amata meeqarraa guyyaa takka iida arkanne chaansii salaatuuf qabbana ilaa za'aa kudhanii teenye joolleen ta achi keessatti dufkakni qabee hundaa jira qabbana san keessa guyyaa gammachuu jennee teenye wallahi sin jaamiti khaan amata meeqa waan diinaatiif waan islaamummaatu quban qabne khaan taatu magaalaa tana dhufee haaree ganaa magaalaa tana gale hawaasuma kanattu dura haaree amma dhufee hawaasa kana keessa bikka biroo irraa dhufe khaan taatu ka miidiyaa wanta social media irra bahee warra dhagaa gurraacha dhungatu warra dhagaa gurraacha abbadu jee
nama islaamumatti qishnaa godhu ture dhufanii guyyaa takkatti jimaa quufanii wal mari'atanii OBN numarra bahuudhaaf dhufanii sirrii achi dhaabbatanii footoo kaasanii kaanis achi dhaabbatee nyaata kana bar maarree kana bar shamarran keenyaa godhe biltsiginnaa godhe jaanii waan namni birootti laffee godhe faxara namni birootti laffee godhe gammachuu guyyaa saniitiif fuudhanii footoo kaasanii OBN irra baasan gizee hunda fattaalummaa dalagaan isaanii fattaalummaa but it's not gonna work hin dalagu amma booda wanni takka dhaggeeffadhu gaata wanni takka ammaasonni jiru maali amma ka biyya deemee biyyarraa ammaan tana Oromoo wakkala jee yookiin taan Oromoo Austraaliyaatii wakkala jee ka biyya deemee biyyarraa ammaan tana achi dhaabbatee waan Oromootiin haasawa jiru tokko isaan keessarraa akkuma nu hundi waliin beenutti yoo dhugaa dubbanne nama biyya kanatti waan inni qabate hundinuu badu waan inni tuqate badu nama kana laal dalagaa isaa laali namichi honi gaafa kan sookara Austraaliyaa deemu Austraaliyaa irraa karaa Ameerikaa ka deemu ka gizee duraatiif organize godhamu waraqaa fuudhee kaanii kannee kaanii kaan walit diree kaanii wakaa walit diree kaanii kaan walit diree achi keessatti karabshaa uume lammeessaa gad deebii Federation Square ka Oromoon amata meeqa guutuu enjoy godhuu turte dheexee laaluu turte itti ijoolleen teenya hundi aadaa uffatanii itti enjoy godhuu turan guyyaa alhadaa san fuudheetiti laaqee balleesse sadeessaa asii deemee qabsoo jaarraa abbaa gadaa ta'amata meeqa lafa jirtu ta namni meeqa irratti wareegame sa namni meeqa irratti dhume akka waan abbaa hin qabnetti nama khanneeti balleesse rabbiin gizuma uumeewu balleessi jeen deemiti siifin himaati si galee wanni tokko wanni nuti hawaasa Melbourne keessa jiruuf dhaamnu ani ka kiyyatti wanni dhaamu maali ni beektaa abbootii teenyaas shamarran keenyaas haawwan keenyaas fiilingii keessan understand goona waan tokko wanni an dhaamu fedhu ummata biltsiginnaa jiru kana takka illee irra hin qaqqabina irraayis gad hin qabatinaa hunda isaanii irraayis gad hin qabatinaa takka illee irra hin qaqqabina dhugaa sanitti hima waan hunda dhugaa himaaf maaliif jennaan namni gizee irraa cal ja'anii anaa beeka anaa siin deema jee si dura bu'uu fedha si galee lammeessaa ammaas waniin hin dubbachuu fedhu waan gaafii gaafadhu ammaas amma baatiin istu kana ana walgahii jira ja'anii walgahiin tun ta akka Risaa Foundation ja'aniiti wanni isaan Risaa Foundation wanni isaan irratti walii qabanii hawaasa kana yaamuu dandeenyiif maarratti dhaabbataniiti hawaasa kana irraa maallaqa buusii argachuu fi labsa dabarsanii jiranii poostara hunda bikkayyuu maxxansanii jiranii wanni kun akka dhageenyetti warra wanna kanaan deemu warra biltsiginnaaf dalagu jaanii mootummaa biyyaa tututu isaanii fi akka maallaqa walii qabee erguu barbaadan mee waan kanarraa waan beektuu jiraate mee xiqqoodhaan ibsime garuu misiminti wanni jechuu Risaa Foundation wanni jiru kuni abiyyumaa wajji gad dhufe si galee abiyyumaa wajji gad dhufe boodarra kara biltsiginnaa shiftite si galee wanni kuni maali warri as keessa jiru warri jechuu Risaa Foundation keessa jiru akka jiranitti uummata biltsiginnaati si galee biltsiginnaadha lammeessaa wanni jiru maali waan kana keessa waan sadii jira waaniin ani akka gaariitti irra deemee ilaale wanni jiru maali takka ajandaa gurgurachuu lama hawaasa kana burjaajeessu yuus godhu sadi mootummaa biyya jirutturraa mootummaa biyya jiruu fi mootummaa biyya kanaarraa waa butachuudha si galee akkatti jiru takka ajandaa gurgurachuu maali viidiyoo kilipii dalaganii dincoorraa hospitaala dincoorraa namni akkana ta'e namni akkas ta'e gargaaruu qabnaa hospitaalli kuni nama gargaaru
dhageeffadhaa waan takkaan isin hima hospitaalli Dincorraa ani illee achittiin dhaladhe si galee hospitaalli Dincorraa na dura jira ammallee ni jira na boodallee ni jiraata fuuldurallee ni jiraata hospitaala kana takkaa gargaarsa dhabeen beeku hospitaalli kun hospitaalli Dincorraa dhiisiiti biitummaan Itoophiyaatu biyya miskiinaati gizee hunda gargaarsa dawaa fi nyaataa fi kun takkaadhaa dhaabbateen beeku bat maali korraapshinaa jira korraapshina jechuun waan san akkamitti yuuz goonaa waan san akkamitti nyaannaadha korraapshinni jiru siif ni maati amma yoo laalte dawaan gizee hunda haariyaa ergama Jarmanirraa hospitaala Faransaayii Faransiitu gargaara hospitaala immoo wanta kana Dincorraa immoo Jarmanii gargaara dawaan babbareedaa fi wantaa dhufa dawaa ajaa'ibaa dhufa immoo warri achi keessa dalagu si galee doktoroota fi kun warri achi keessa dalagu dawaa san baasaniiti gurguran siif ni si galee walgayii amma sayyaman kana hawaasa biyya magaalaan nuti jirru kana maallaqa irraa barbaadan beeka tanaafi walgayii yaamaniini duu ummata kana hawaasni keenya kun akka isaan hubatan kanaan miti beeka ka isaan irraa eegu jiran tanaaf hawaasa keenya kanaaf akka gaarii galuuf agarte ummanni kun nama akkamii maaliif deemanii agarte waan godhuu barbaadan ummatatti hin beesne isaan akka maquma diree dhawaa jaaniituma tanumaanii cufanii hawaasa irraa maallaqa barbaadan gin kaayyoon isaaniitun kaayyoo biraati mee san irraa mee hawaasa keenyaafillee akka gaariitti ibsiif nuti akka jechuu amma hawaasa dirree dhawaatti jechuu anilleen akka nama tokko akka nama itti gaafatama hawaasa dirree dhawaatti ijoollee dirree irra guddaa isaanii wal quba qabnaa wajji haasooyinee jirra waan kanarratti nu hundinuu karaa takka irratti irra walii galleeti murteessine because wanni kuni wanni jiru akkuma gaafii ati gaafattetti jechuu namni waan hin beekne jira ka jettu maali wanni godhamu jiru maali nama kana wali qabanii sigalee nama kana wali qabaniititi wanni isin eeggata hawaasa Meelban akka isinitti himu gizee bikka san deetan bikka san gizee deetan wanni isin eeggata akkuma dubbii taraa gaafa iida salaata saganneeti laayifii OBN irratti baatan isiniif ni maati kana keessa maaltu jira ka qophaawee waan kana ka deeggaru akkuma jennetti magaalaa tana keessa uummata biltsiginnaa hedduu jira ka qophaawee deeggaruu jira deebi'iiti ka quban qabne ka waan kana quban qabne jira wanni isinii dhaamne warri quban qabne waan kana irraa dhaabbadda keessan seenina bikka sanitti maaliif jennaan namchichi biyya jiru mootummaan biltsiginnaa mootummaa already dambarkaan isaa cabdee jirtu nama xarafa jiru namni keenya akka aadatti nuti wanni qabnu waan takka jarjarreetti dheenee booda gizee wanni sana labee wayin akkana see wayin akkasee ani wayin quba qaba abolu amaneetetta wanni kuni warri gubbaa jiru guddaan isaa kadheenya kana karaa biyyaa deeme dheengadda karaa biyyaa deeme qobboleetiin isaa itti gaafatamtu mootummaa keessa daleetu isa guddaan inni nu amma wanni taraa tana karaa biyyaa deemeef taayimii isaanii seef godhuuf because mootummaan kufuuf deema mootummaa waan kufuuf deemuuf jecha warra inni proomisa seeneef hedduu jira warra inni waa godhuudhaaf guutuudhaaf proomisa seene akka jechuu wakkalamee namaas jiru takkatti san hunda guutuudhaaf because nama keenya biratti maaltu jira gizee mootummaan jijjiiramtu hunda mootummaan haaree dhufu waan keessirraan tuqu waan jaan takkaa jira si galee warri ammaan tana misaala gaafa dargii keessa waa fudhate gizee mallas dhufe waan raan fuune warri gaafa mallas keessa waa fudhate gizee biltsiginnaa mootummaan dhufe raan tuyne amma kanneenis mootummaan kun deemuuf deemaati dafii gabbu'iiti waan keenya secure godhi kararraan uumee si jaanii kara biyyaa ergan akkuma waliin beenutti amma karaa biyyaa deeme kun namchichi amma kanatti karaa biyyaa deeme kun nama mana isaa keessa taa'ee nuti nama hunda warreen alarraayis takka takkatti nu dhufti laal nama mana keessa taa'ee si galee ijoollee qeerroo ijoollee alatti hiriira baatee ajjeefamtu nama taa'ee warra nagee hin barbaanne warra gabbehee hiriira bahee waa godhu tarkaanfii barbaachisaa kara fedhaniinu irratti haa fudhatan jee warra taa'ee haasoosi fi dimaati si galee warra akkanaati tutu arra hawaasa kana wakkalla jaanii deemanii haasawan saniifuu bikka sanitti dhiyaatanii maqaa keessaniif hin balleessinaa maallaqni achitti bu'us isiniif hin himaa dhaggeeffadhaa maallaqni achi bu'u qashi dhibba keessin jettan hiraatni qashi dhibbaa hin jiru maallaqni yoo fagaate qashi 40 hiraatni nama tokko qashi 70 yookiin qashiin 60
kara inni gargaarsa deemu ni beena gargaarsi isaa mootummaan biltsiginnaa laaffatee jira maallaqni isaa gamas deemuu qaba isiniif ni maati nam meeshaa konteenara lama reedii goonee erguudhaa fi maarree xayyaar taane meeshaa konteenara lama erguudhaaf oromoon guutuun buqqaatee ba'uu qabdi konteenara galgalaa guyyaa barni erginaa ni beena oromoon guutuun buqqaatee ba'uu hin qabdu yoo nama yuus godhuu feetan nama yoo yuus godhuu feetan maali maqaan isaa yoo wanta godhachuu feetan lubbuma teessaniif godhadhaa nama yuus hin godhina sanuu yuuzingiin isin nama godhuuf deemtan nama kana maallaqa isaa qofti miti maqaa isaatillee balleessuuf isiniif ni maati maqaa isaatillee balleessuuf kanaafi deemu jirtan waan kanarraa dhaabbadhaa namni achi deemtanii waan kana keessa seenuu feetan wanni isiniif nuti akka hawaasa dirree dhawaatti waan kanarraa ijoolleen irra guddaan dhaabbattee jirti warri tikeeta bitatanii jirtan yoo jiraattellee yoo isinii deebisuu danda'an isinii haa deebisan maallaqni isin kanitan dhiiga uummata oromoo ka gannaquu fi mootummaa biltsiginnaa ka gargaaru malee wanni biroo takka illee hin jiru. biyya amma qoy gaamatti katanatti because biyya tana wanni gargaarsa jaan waan akka kiyyatti kan hin beeku wooma lam takka masgiida gargaaruudha lammaffaan maal nama rakkate gargaaruudha sanii ol gargaarsi biraa biyya tana hin jiru beeku namayyuu nama danda'ee jiraachuu jiru tanaacha hawaasni keenya akka walgeessi yaaman kan akka personaalitii yoo hin dheene irra caala maallaqa keessan bikkan hin taanetti hin baasina yoo maallaqa san baasuun hunnoo ni jirti falmattuu ni jirti filamtan jirti wobootti gargaara maallaqa qarshi takka illee maan taane ummata kanarra baasurra yoo woboof baastan akka dhibbarra jira no falmattuu qunnamuu dandeessan isi dawwala isi guru jira an gama khiyaan fitadde yaada khara ibrahim sin dabarsa wanta konin dubbachuu barbaado baleen khiya dubbii tuttuqaniin dhiisanii wanta ka gizee galan bikaan gayan sigalee maaliif jennaan lubbuu namaa bahu jira lubbuun namaa sigalee lubbuu teenyarran caaltu sigalee arraan tana haadhaatu biyyarraa booyu jira sigalee arraan tana namaatu jira biyya kana keessa ka haadha isaatiif obboleessa haidhan ka maallaqa wanta kafalee baasee jira isiniif ni maati sigalee nama mooraalii dhawanii jiran obboleessa kiyya namni dubbachuu qaanfatee jira sigalee ni sodaata yookiin taanis wantatee jira wanta konin dubbachuu fedhu waan seentara oromoo islaamik oromoo seentarraa hin dubbachuu fedha tamaayyitanii nan joo fedhu dhaggeeffadhaa isinitti ni maati nama jiruutu waa walitti hima jiruu tana keessatti wanni guddaan ilma namaa kana gaddisiisu maali sheenaan fokkottuudha dhugaan isinitti himaati sheenaan fokkottu maaliif jennaan akhiratti illee wanni namaa wajjin jannata seenu sheenaa qoftidha sinigalee wanni addunyaarra jiru ka akhiratti jannata illee hojii seenu sheenaa wanni hundinuu wanta taati du'aa dhukkubaa hunda rabbiin ni dhorka sigalee sheenaa qoftiin hojii seena liyaanna'u sheenaan maaliifi silaan addunyaarra jiraadhee khayrii takka dalagadhee waan akkanaatiin akka dattee sheenoota akkasumatti maali seentara keenya keessatti sigalee warri biltsiginnaa siif ni maati dhaggeeffadhu bikka hunda seena sigalee warri biltsiginnaa bikka hunda seenanii jiran ilaa hatta darajaatti seentara keessa seenanii jiran sigalee achitti illee killee ajooytuu darbaniititi deeman wanni kun yoom eegale guyyaa seentara salaata saganne sanirraa gaafa san gizee jarri san akkasi footoo kaasanii wanna san gabbaanii godhan dhugaan isinii maamiti warri seentara keessa jiru ni beekan isiniif ni maati deynoo gad bahanii hin dubbanne malee deynoo boodara gabbahanii dubbatan gizee namni girgireesse amma gad deebi'anii afaan mi'aawuuf ani ittiin jiru anaa miti ani ittiin jiru isaa miti isin ittiin jiru no ni quubaa qaban maaliif jennaan seentarri waan laafaa miti waan guddaa waan hawaasaan deemu bikka diinaati ilaa darajaa itti sheekootii keessa seenan siif ni maati sheekootii keessa seenaniiti sheekootiillee bikka lamatti adda baasan kaan biltsiginnaan tuqanii kaan wantaan tuqanii sheekootiin kakeessaa jimaa quufee jimaa qamaayisaniiti jimaa quufee biifee bar jeebat tokko bar ani jee laal tokko biifeeti ani jee warri marroo deeggaru warra jahannam na fakkaatani warra azaabaa na fakkaatani bar jimaa quusaniiti maanoo xuisanii darajaa san gaafa kaanis lafaaqeeti salaa guyyaa taaziyaa lafaaqee wal hamachuu haadhiisu
wal tuquu haa dhiisu wal boodaa dubbachuu haa dhiisu namni wal boodaa dubbate hin jiru namni obsu jira malee cal jechuu nama laal nama kana akkam godhan ni beeyta gama sheekaatiinis akka ati hin dubbanne agartee wal dubbachuu haa dhiisu akka atiif shakkitu akka ani isa shakku akka inni isa shakku nama kana mataa keessa dhawa maa eenyu dubbate waliin jaa namni dubbate hin jiru immoo arra dubbanna laal we talking right now guyyaa isaati waqtii isaati isinitti nimaati sheekootiin bakkalan sheekootii cinaa bakkalanii cinaan cal jettee teessi seentara keessatti siif gale akkasumatti horee keessatti oo jalarraa wal jaaraniiti horee keessattis biltsiginnaan seentee warra biltsiginnaan taane mataa keessa dhawan ganaa laganaa osoo hin dubbanne maarree godhuuf deema minaamin godhuuf deema gabbeessan godhuuf deema namni godhutti jiru hin jiru fiilima keessanii abbaa keessanii isin qaraayise waan kana isinitti himaati filimummaan biltsiginnaa wanni isin ooftumaa ligizii atiif dura waan juntaa isin jaan juntaa namni gargaaru jiru takka illee hin jiru oromoon juntaa gargaartee hin jirtu juntaan garafteetiiti biltsiginnaa firraa baaste Tigraay keessaa jala deemaati ilaa Finfinnee deessisi galee wanni san hin jiru saniifuu warri dhuniif dhadhogaa takka warri seentara keessa jirtan warri itti hin jirru hin jettan qoree irraa qabi walaa sheekootiin magaalaan akka jirtutti seentara keessatti biltsiginnaan seentee jirtitti isin beekan isiniifin himaati taggabbahaati takka takkatti maqaa keessan kiliiriif godhaa yookiin taan bikka sanuma waliin laaqaa deemtan malee wanni tolchitan hin jiru namni tokko gabbee walitti himuu qaba dhugaa walitti himna dhugaan tana isinitti hima maal na fakkaata ni beektaa poolitikaan karaa diinaa keessa naquu hin qabnu beektaa poolitikaan is different amantiileen different because ofirraa eeguu qabna amantii tana akka ajaba ofirraa eeguu qabna namni poolitikaa taphachuu barbaadu achi ba'ee taphachuu qaba amantii keessa seenee poolitikaan taphadha yoo jee is very hard tanaaf jecha akka mataa kiyyatti yoo ofirraa eegan gaarii na fakkaata maalis hawaasa wajji waltu hixanii nama isin keessa jiru hasummii qabu ofirraa baasa yoo baasuu dadhabdan nutti hima nuti wal taaneeti waan godhuu qabnu godhuu dandeenya tanaaf jecha yoo ofirraa eegan gaarii na fakkaata galatooma mee Ibrahim mee haasa'e. Taani wanni gartee dhugaa waan seentarraa jechuu barbaade waan isinuu fixanii gartee so ani wanni jechuu barbaade gartee warri gartee dura taa'aatii fi gartee warri kooreedha yoo nuti biltsiginnaa miti jettan gartee bilbiltanii kaleena gaafattanii baan biltsiginnaa miti jettanii gabbaatii miidiyaa irratti ol baatii miidiyaa shabbooni qabnaa miidiyaa shabboorratti ani biltsiginnaa miti jaati gartee hawaasa guutuu beeksisa hawaasni guutuun akka isin beekanitti biltsiginnatti isin beekan gartee soo saniifuu gabbaati maqaan kan nuti gartee biltsiginnaa keessa hin jirru nuti waan rabbiitiin deemu jira jaati haasawa laakiin ammaas masgiinni gartee seentarrii oromoodhaa kuni maali beektaa nama osoo nuuf hin ta'in osoo isiniif hin ta'in ilmaan keenyaafi gartee fikchara ilmaan keenyaafi waan kana dhaabuu jirra malee amma nuti mitiin akkasin jaa manguddoonis gartee nu laaguu dhiisaadha yoo gartee isin hin deemuu hin dandeenye fayyatan taate karaa gadhiisa ijoollee daddadhi qeyroo ni jirti qeyroon haa deemtuuni okay saniin jechuun waa'ee masgidarraa talammaffatti aantu hawaasni gartee dubartiin teenyaas gabbaati nuti afaan isin hin taanu akka dubartii taane dubartiin teenyaas gabbaati dhalaa biltsiginnaa gartee ta maqaa keessan isin kaaftee gartee nuti hawaasa dura dhaadhaa gartee maali hawaasa maalbanirraa gartee bakka buunee ganaa karaa deebannee jirattee haasoo dhalaan inni haasoytu warri biltsiginnaan teen gabbaati nuti biltsiginnaa mijaa ofirraa haasawa shabboon miidiyaadhaan ni jira shabboon miidiyaa waliin dhaabbateef gartee waan kana nu gargaaruufi okay soo saniifuu nuti gartee dhalaan teenyaas gabbaa haasawa manguddoonis gabbaata biltsiginnaan teen gabbaati haasawa okay akkasin isin jaa akkasitti alitti isin deebisa aliin haa dubbatu idaannoo waan takka waan an dubbachuu barbaadu waan takka waan an tuquu barbaadu maali akkuma Ibrahim jeetti gabbaati firraa haasawa akkuma jeetti shabbo miidiyaadhaas asumarratti advertaayizii shabbo miidiyaa wanni godhuuf deemu obboleen kiyya shabbo miidiyaan akka gaariitti dalagu jira waan hedduudha qobaasaa godhu jira miidiyaa kana hanga dandeenyutti mee akka hawaasa Austraaliyaatti akka hawaasa Meelbanitti miidiyaa kana qilleensarra baasuudhaaf wanta fundraisingii barbaada saniifillee inshallah mee gargaara lammeessaa wanni niin jiru maali lammeessaa wanni niin jiru
sigalee saniifuu ammaas deebi'iiti wanni inni isin dhaamu fedhu obboleen kiyya wanta manguddoon teenyaafis waan inni dhaamu fedhu manguddoon teenya yoo dandeessan kara dandeessaniin manguddoo gurguddoo tana ta akhiral umriidhaan sigalee ta akhiral umriidhaan ummata kararraa meesu jirtu tana manguddoon teenyaas hin qaanfatinaa irraa zigaaliin godhinaa itti himaa ummanni kuni warra as taa'ee tanakaa wajji biyyatti dalagu tanakaa mataa qullaa kakeessaa fi alaan qullaa sigalee warra tanakaa wajji dalagu warra tanakaan iksmaartii dhajee tanakaa wanta jiru saniifuu wanni isinitti himu manguddoo teenyaa wajjinis wanni jechuu barbaannu gabbaati firraa dubbadhaa gabbaati waan jettan hunda jaa sani wanni hin barbaadu wanni hin jiru barbaade saniifuu hundi keessanuu galatooma. Bilisiginnaa taa'u as wajji jirru Melbourne isinii dhumatte akka mana haaree wali baana isinii dhumatte jeesi galee dhaggeeffadha warri galgalaa guyyaa mana keessa teessanii tanakaan ismaartii tanakaan maarree tanakaan ismaartii ta'uu hin danda'u tanakaa jalaan qullaa nama taa'ee warri dirree isin hundinuu yoo waboo fi shanee jalaa dhaabbattanii bilisiginnaan deeggare duuti isinirraan dhaabbattu inni Israa'eli we still living bro warri dirree dhawaa ni jiraata borullee ni jiraata arrallee ni jiraata ati immoo duuti teetu du'a qadaafii taati wasakha akka garan qaba.